Intarteeymentii Kookeet Intarteeyment dhaabbanni keenya hojiilee bu'a qabeessa hariiroo hawaasa bal'aa cimsitu durdaran hulaasaa banaa goruudhaan tajaajila kennaati argama. Kookeet filannoo teessan tan yeroo maraati. Kookeet Intarteeymentiin. Kun radio OBN fi channel Kookeet show joon torbaanitti kan isin dhiyaatu qophii keessummaati. Arraas keessummaa takkaan qaba. Keessummaan tiyyatuun artistiidha. Biyya keessaa fi biyya alaattis artistiin nama waan guddaa dalage. Nama artistii hanga himamuu fi qabuun himamaniif takka. Sirbootan qabsoo akkasumas sirbootan jaalalaa, sirbootan aadaa Oromoo kutaa adda addaa kan isin hin tuqin hin jirtu. Artistiin tun amma gara biyyaa deebitee biyya keessa jirti. Eenyu akka taate isinuu tilmaamuun ooltanii keessummaa tiyya qabadheen deebi'a turtii gaarii. Hayyeegaa keessummaa tiyya qabadhee dhufeetiin jira. Keessummaan tiyya irraa artisti Saaliyaa Saamiti. Saaliyaa teenye baga nagaan dhafu. Baga nagaan waydan. Akkam Saaliyaa? Nagee akkam isin? Yeroo baay'ee gaa wal beellamanne arra nuu milkaa. Yaa baga wal garra. Gara reediyoo OBN'n qophiin Saaliyaadhaa waliin qabnu ammarraa eegalee kan itti fulu ta'a. Saaliyaa teenye mee kanaadaadhaa kaanu gaa waa'ee seenaa kee biyya keessaa yeroo iddoo haasawitee jirta. Mee Saaliyaan biyya namaa keessatti gara artiitiin gara barnootaan barsiisuun gara ilmaan guddisuudhaan Saaliyaan mee jireenya Kanaadaa akkam ture? Jireenyi Kanaadaa anaaf bareedaadha. Maaliif namni bakkuma jiru jaalata. Achittiin if bare achittiin guddadhe jechuun danda'a. Yeroo dheeraan jiraadhe achittiin ilmaan horee waa hunda achittiin arge. So biyya tiyya hangaan biyyaan bahin haga tokkoon beeka ture. Yeroo sanitti mana buhuunutti dhiisanii mana barumsaa dhaqnee mana deebuudha. Magaalaa keessa jiraannu fi magaalaa xixiqqoo nu bira jirtu gandi nu geessu qofa beeyna. Eegaan achi galeen waan hedduu argee akkuma keessummaa biraattiin biyya tiyya deebi'ee baradhee jechuudha. Eegaa ma deebitee qaba? Yaa. Mee achitti waa hunda guuttitee gara if barsiisu ilmaan guddifachaa garanaan artiiteetis eenyu ol hojjechaa wanni sun akkamiin ulfaanne? Hin ulfaanne takkaanatti ulfaateen beeku. Wanni jaalatan namatti hin ulfaatu. Fedhii yoo qabaatte wanni hundi salphaa. Wanni salphaallee yoo fedhii isaan qabaanne ni ulfaata. Kanaaf jaalalaan waan hin hojjechaa tureef yeroo isaa eeggadhee yeroon biyya dhufu yeroo tiyya qindeeffadhee itti qophaa'een dhufa. Yeroon deddeemee baadiyyaa keessaas waan takka godhu akka vaakeeshinaatti akka jaalalaan hojjechaan ture. Bareedaa ture. Hayyee Saaliyaa teenye mee gara albama kee duraa deebina. Albamni kee sun yeroo san haalaan barameen hojjetame. Mee sirba san bara meeqatti maxxansite haalli albama sanii qabdi? Bara 2004 akka alaatti deebi'ee amata tokko taa'eetiin VCD moo DVD jaaniin yeroo sanitti ammas deebisee baasee bara 2005 akka alaatti. Akka biyya teenyatti amata 8 gurraa hir'isee meeqa 98 akkasii soo warra 90moota jaamamoo 2000 jaamaree hin beeku. 90moota san keessirta. Akkas. Mee gaafas keessa gara VCD'n hedduun baramne gaafas afaan Oromootiin. Ammas karaa addaatiin nu dhufte. Wanni sun mee mormii fi gammachuu gaafas ture akkamiin laata? Anaaf na bareedeeti saniin godhe. Namni waan yaada mataasaa qabaanamu kan mormines akkuma ilaalcha isaa ture anaaf sirrii ture. Hedduu dhagayamee hedduu jaalatamee yeroo sanitti dubartiin hin jirtu. Dubartoonni jiran haloo daawwee maal warra nu duraati gaa ture. Boodarra immoo warra dhufe keessaa ana turte. So yeroo nan dhufu sanitti hin jiran dubartoonni hin jiranii. Ija addaatiin ilaalame akkaataan ani itti dhufees moor ammayya taheen dhufe ammayya qofa osoo hin taane aadaallee tan baratamin aadaa walloo yeroo sanitti namootuma keenya kan walloon amaara joofaat ture amaara nutti fiddee Oromoodha nuun jirti warri joos ture achi boodaas dhufee achuma soddoo kanas yeroon wallisu ammaas guraageen Oromoo jettee yerootti jaamee jira. Ammas xiqqoo turee raayyaa yeroon hojjedhus ammas Tigreen Oromoo jetti warri joo jira. So waan adda addaatiin dhufee sana booddee
Matakkaliin hojjedhee matakkalii sammaa. Itti deebina sirboota kee kaduraa sunirratti dhugaadha akkuma itti walloon Oromoo ta'us yeroo duraatiif sanutti himtesi sirboota soddootis mee achi keessa sirbootiin jaalala achi keessa jiran tokko yeroo hedduu seenaa saaliyaatiin wal qabataa seenaa jaalala yeroo isin saaliyaan keessa turte wal qabataa warra jira deebisa akkam sirba hunda akkasuma jaanamni yeroo rakkoo wallisanis yeroo gammachuu wallisanis barri seenaa isaati seenaa isiitii jaan garuu artistiin tokko wanni hojjetu seenaa ummataa hojjetu realitii lafa jiru hojjetu waa qoratee jaalalti akkamii nama adda bihirraas laalanii irraa wallisanii nama waanuma jiru irraa wallisaan yeroo kana nu sahan nuti garuu waan lafarra jiru wallisna namumaatu akkuma ifi fedhetti ilaalaga waan kana. Sirboonni jaalalaa achi keessa jiru jajjabaadha. Abbaa badii qabu qabee horabboomee sirba san afirree walitti deebi'aa. Hoogayuun booya jaalalaan qabame jaala kiyyaa boona shimbiraan saamame akkamtu wayyiina malanaa himame. Qalbiin toona diide hambiraa saamalee abbaa badii qabu kan beeku rabbumaa yoonaani balleessees gaafadhe dhiifamaa yoo si taate garuu allakkisee humaa fedhiin garlachuuti hin taatu dirqamaa. Njoluma wal jaalanne waliin guddanne dibde takka malee warra gargar baane akkasi deema. Hayyee mee sirba kana ni afeerragaa sirbi kun seenaa kiyyaa miti kajette kana irra wal gaafanna mee sirba kana afeerree walitti deebina. Hayyeegaa sirba saalihaa saamii kana afeerree walitti deebine saalihaa ta'e wala amanna amma sirbi kun seenaa kiyyaa miti. Seenaa kiyyaa miti yeroo san waan jaalalaallee akka dhuunfatti hedduu ekspiriyensiin goone yeroon sirba sanitti baasu yoo yaadattanii jiraattanii Hadiir Martuu baasee na dura baase anis isa boodaan baase yeroo sanitti nu hundinuu. Maal jaamaa yeroo dargaggummaa keessa jirraa beekadhu. Viidiyoo gaafa sanii namni yoo laale kompeer godhuu danda'a namoota yeroo san jiru jechuudha. So yeroo fire age jaamu san keessa jirraa jechuudha. Bakka waanuma jirurraa wallisna malee waan nama jaalalaa miidhamee fi maal rabshaa tanaa hun beekan yeroo san. Gaarii saaliyaatiin mee biyya namaa keessatti viidiyoo san dalaguun gamanaan barnoota keetti fufaan gamta akka chaalenjis ta'e wanni sun biyya namaa. Humana tintaadhaan yeroon sirba hojjedhu yeroo break irra jiru. Maaliifii namni yeroo ni qabaata amma yeroo sanaan barnoota irraa baheen beeku jee. So yeroo osuma hojii bira jirtuuti walaloo qopheeffattaa yeroo argattee walirra keessa biyyaas ni bilbiltaa namarraas ni fudhattaa walii qabdeeti gizee manni qaraatii cufame ji'a lamaan san keessatti biyya faa dhufee waa hedduu hojjetta torbaanittuu ni hojjettaa barra waan hedduu. Hojjedhee deemaa waan hin dhuminis asuma dhiiseetiin alarraa communicate godhaa waan hin fixee ammaas yeroo eeggadhee akkasitiin yeroo mijjeeffadha garuu hunda dura jireenya xiyyaaratiin xiyyeeffadhaan sirbaaf jee hojiin dhiisu sirbaaf jee barnoota irraan ba'u yeroo qabu mostly akka hoobittiin hojjedha akka waan hin fedhu hojjedhu tokkottiin hojjedha malee guututti yeroo waan biraa dhiisee hin godhumaaf namni waan hedduu baruu qaba namootni ani achi na guddisan jee yaadu warra akka Elamoo Alii Birraa ni jiranii namoota hedduu rabbiraa mataa godhuuf isaan warra darbees warra akka Nuhoo Qamarfaan hundinuu Torontoo jiran isaan bakka isaan jiraniin dhaqee isaanuma kanaan laala Useenin kadhadhaan sirba na wallisiisaan ja'anii haanis maal wallista deem qareeyati amma sirba maal wallista mana barumsaa deemnaan ja'a yeroo eeggadhee isteejaa communitiin gizee sagantaa qopheessuufaa dhaqeetiin maayikiina kannaa je'ee woo wallisa sirbootuma namaa kan hogguu wallistuu ta'uu ni dandeessa faayinatti amanuu eegalan san booda adeeroodha kaa anaasi gargaaraa adeeroo kootu jee sirba sadii arreenjinaa godhe albamuma duraarrattu dhugumamoo sobaan na jaalatta dhugaa taanan
nama maaf dhoysita ani sin jaalladhaatu ni beeyta noomneessitee maaf natti taphata jaalalatti hajoosan sirba jalqabaa kiyya isaatu naaf arreenji godhe yaa walaloo damshoo aliinaa kanne sirba kiyya ka jalqabaati makun albama irratti sanii fi obsee aan obsa fixadhe ka joo tokko jira obsee aan obsa fixadhe isaa sirba haasawni isaa deema ka joos sadeen kana arrangementii adeerooti yedaloo naa dalage san booda gazzaayin maammoo bira geesseetiin guutuu naa dalage achi booda adeerolleen amata ture dhuguma moo kajoo kana irra deebi'ee wallisee jechuudha. Mee asirratti Dr. Kabajaa Ali Birraan sirba irra deebi'ee dalage maaltu si dhaga'ama? Hedduudhaan gammadeeta duraan dursee gizumaan dura itti geessu isaaf itti naan jee sirba. Anaa sirba baasee hin beekne akkana damshoon naa kannee maal jennaan anaa wallisa jee kana kabiraa bareedaa tokkoon sii tolcha naan yaadeero. Ammatti yaadeetiin hannuun jeen waan ati jaalatte eessa akkana geessisuun beekaa silaa natti dubbatuu baattee wayyaa ture inumaan hannuun jeen akkuma jennettu sirba san namni hedduu jaalate viidiyoo sittiin dalage san booda amata kilippii viidiyoo isaa dalagee gadhiifamee san booda adeeroo amma hooje wallisiin jee kee wallisuun hin danda'a jennaan waaniin hanga arraa dalage hunda wallisidhaa jee yoo feete albamuma san keessattiin obsa warroomanii wallee nyaatan malee walleen dubbatanii sirbin jee kuni albamuma duraa keessaa hoo jira siigalee san boodaas bakka akkasumatti itti fufee sirbaa. Hireen Dr. Kabajaa Ali Birraati wajjigaa sirboota adda addaa hojjettee jira. Hiree argachuun waan guddaadha. Mee saalee ati gara erkisii waan gara qabsoo deebitee na fakkaata. Achumatti booda gara qabsoo sirna wayyaanee cabsuu irratti guutuma guututti gara sirbaarraa waan gamasitti geeddartee na fakkaata. Gizumaan eegaluu waan qabsoonni hin eegale sirba kiyya. Walloon Oromumaa hajoosan sababa sanitti albama duratti jaala ijoollummaa cinaa qama namaa irraanfachuun taate dasiitu cimaa hajoo san booda deemee waa'ee maatii kiyyaa keessaa haasawaa harmeen tiyyaa walloo seenaa kana hedduu natti himaa akaakoon kiyyaa akkana nuun ja'anii nuti walloon Oromoodhaa ilmaan 8 dhalee hangafni akkanaa quxusuun raayyaa ilmaan 8ffaa walloo keessaa jechuudha abbaan isaanii walloo akkas nuun ja'an akka bakka mataa kiyya keessatti hedduu wanti ta'ee jira guun sirba wallisu ifumaafin dalage amma sirba kana walaloohu achirratti hin barreessu bare. Harmeen kan koo walloo nageellee Booranaa abbaasiitu haati isaa Boorana nageellee Boorana haati isaa abbaan isaa walloo nageellee Boorana tanas hedduu taa'e walitti qabeeti amma harmeen tantoo walloo nageellee Booranaa abbaan kootis ituugaa dullaal macarcar aanaan argee dhaaladhee taa'e sidaamoo dillaa kanatti ama tokko baradhee osoo hin deemin waan kana wal qabsiiseen achitti hime istoorii maatii kiyyaatii dubbata walloon Oromoo tahuu dubbata biyyaan adda fagaannus nu dhiigaan tokkumaa of wallaaluu malee kan nama salphisu eenyummaa fi machuun nama hin xiqqeessu ani Oromoodha walloon Oromoodha waan jiru achirrattiin eegale sirba wallooti gizeen gamana dhufummoo sirba walloo kabiraa dalagee achi dhaqee qaamaan jechuu albama lammadaa irratti walloo achi dhaqeetiin qaamaan hedduu keessa deemee laalee waa hedduu tokko argee san booda ko magaalaa siyaadee magaaloo haloo kottu subii kottu maaloo hayyee ilmaa walloo hajoo. Achi dhaqeetiin qaamaan dalagee achi itti fufee bakka sirba walloo toora 4 akkanaa dalagee san boodaan raayyaa deeme jechuu karaa Tigraay kana. Mee karaa iyyaa suni wal qabatee gaafas guutuutti qabsoo irratti hirmaataa turte haga bakka san deeyitee Oromoota namni irraanfate baasee turte gaafas uumaas rangeenya.
akkaataan itti qindeeffadheetu akka jaruma ta'eetiin dhaqeen yeroo viidiyoo waraabus akka jara fudhadheetiin dhaqee yeroon asii makiinaas ifumaaf hin oofaa deemee kaameramaan fi maal fudhadhee viidiyoo daleena jeeni osoon achiin dhaqeen qindeeffadhe ijoollee raayyaatiin beeka tani qabsoo irra jirtu. Warra raayyummaa jiru kana gaafas itti jiran namatu hin beekne malee achirraa qopheeffadhee micoota akka maqaa isii anyways hedduudha namni maqaa san qabu Maartaa Jaamti abbaan si hedduu waa'ee raayyaa amma manguddoo raayyaa tanatti Oromoodhaa ji'a wanni jiru kana dhoo isaan nama warra barsiisuudha qaxxitaa isa bira nageessanii achi dhaqee bakkaan dhaquu qabu akkaan aktitti godhuu qabu akkaan itti haasa'u hunda na leenjisee na gadhiise sirban hojjechuu dhufee aadaa biyyaa jee malee dokumentaarii hojjettu sinimini namni hojii haasa'u manguddoo ta'uu qabaa ijoollee xixiqqootti naasaween ijoolleen tun ifin barree waa'ee Oromoo maal naasaweenii usiituma isin akkamii maal jii namoota gaggaafadhu sistemaatikli akkasi dalagee warri kaameraa na waraabu kunis sirbicha hojjechuu dhufte maa gaafii nama gaafatte nama hunoo afaan Oromoo haasawaa jarri kuni yoo nasi deebee fi dhiisellee beeku warra akka afaan kana beeku mee akkamii bartan jeetuma gaafachumaaf isin usaana waraabaa jeetiin afaan Oromoo waan hin beekneefsan waraabbadhee fidee jechuu haala saniin hojjedhe so purposely akkas godhee siyaasaan yeroo sanii hamaa ture dokumentariilee ETV irratti gadhiisanii turan warra yuufoo marabbaa jaanii rabbi kadhatan waan akkasiin akka jarri kun Tigraay qofateetti kadabarsaa ture mootummaan yeroo sanii yaadadha so yoo waan kanaan dubbadhe hamaadha achi eegaan deemeen gadhiisee jechuu wantoota kana tokko sanii lammaffaa yeroon sirba jalqabu waa'ee eenyummaa irratti komitii Kanadaa keessa jirtu Oromoon hedduu jabduudha waa'ee Oromummaa irratti malee sila akka ani asii deemeenii fi bakkin jiraadheen nama aadaa isaa irraanfattaa disadvantagein jiru gisee asii umrii xiqqaan deemte aadaarraa baata. More warra aadaa achisan adapt goota fudhatta aadaa biyya sanii fudhattee ijoollee biyya sanii keessa seentee hanga warra afaan wallaaltu taata so tokko sirba wallisuun afaan Oromootiin afaan kiyya akkaan hin daganne na godhe lammaffaa komitii jabduu achi jira hawwisoo achi komitii keessa seeneetiin daddalaga ijoollee akka umrii tiyyaan jirtu leenjisa afaan hin beekanii sochii beekanii aadaa keessanii afaan keessanii jaaniiti kan ijoollee isaanii leenjifatan. Akkas keessatti guddadhee osumaan laalu dhalaan wallistuun jirtu keessaafuu ammayyaa irratti baay'ee duubatti deebinee jirra jarri gisee wallisee waan akkasi babbareedaa akka xiqqoo ala babbee kana dalaganii ni afaan maaf Oromoo irraan dhufni namni akkanaa tokko waan je'uuni ammayyallee xiqqoo achi siqee dalage hogguun as laalu ammaas moor yoo baate aadaanis wal dhabde waan je'uun jidduumarratti hin dalage malee akkaan achi tureen sanii oliin dalaga sila. Saniif akkasitti waa'ee eenyummaa irratti xiiqii garagaraatti fi waa'ee qabsoo maatiin maatii qabsaa isaanirraa waa hedduun bare akkasumatti itti fufeega. Gaariidha gaasa keessaa seenaan qabsoo waan hanganatti haasofneef nu miti dhugumatti itti seente dhuguma qabsooyte dhugumatti hanga sirni sun buqa'utti nama keessa ture keessaa mee gara biyyaa galteetti jireenya kee amma Kanaadaadha moo gara biyya jiraachaa jirta? Sirni wayyaanee gisee dhufu akkuma laalaa turretti fincilli ijoolleen qeerroon gaggeessite sanii ni yaadadha ginci irraa eegale. Bara 2015 akka biyya faranjitti yeroo saniin ani osoo fincilli saniin ka'ini raayya dhaqe yeroo sanitti already biyya alaatii qabsoon kun eegalamee jira jechuudha. Eegalamee jira amata lammaffaa yeroo miidiyaan OMN kabajatu anas dhufe. Akka anas dhufetti ginci irraa ijoolleen kaate yeroo isaan ka'an san ani dokumentaarii saniin dalagu jira yeroo hamaa ture. Jarjaraanin fiigaa bahee akkanitti bahees akka bareedaan turre because gadhiiseen jira wantoota takka asii deeme so qabsoon san gaggeessine ijoollee wareegama kaffalte hamma dhumaatti hin buune miidiyaa irraas hin buune kan hunda maali qabsootu sirbanna fide yeroo qabsoon san jabaattu immoo sagaleenis wallisaan biraa hirmaachaatuun turre nuti wallistoota akkam jenneen maal ani wanniin itti dhufeefu qabsoodha ijoollee akkana dhumu jirtu wayyaaniin fixu jirtu cinaa dhaabbannee sagalee ta'uu qabna waan jechuun extra mailiin deeme hogguu sun raawwatee mootummaan jijjiiramaa kun dhufe nu afeere biyyatti daasporaa guutuu afeeranii warra achi qabsoo gaggeessaa tures ni afeeranii 2019
bakkuma takka galleewu nama hedduu wajjini. Erga gallee booda immoo waan namuu sammuu isaa qabaami ni ilaalta waan ni xinxalta adeemsa keessa jijjiiramaa dhufne jechuudha. Haala jiru wajjin deemaa dhufne itti amanne. Qabsooleen gaafas godhaa turte deebite? Deebite garuu wantoota irrate akka Oromootti wantoota nurraa irratan ammallee hojjechaa finna jeetiin amana'an. Because wanni takka overnight hin ta'u waan qabsoofneef qabna waan argamne qabna. Waan immoo argachuu qabnuutu jira ammallee akka biyyaatti especially akka saba Oromootti waan qabsooyneef san guddaasaa arganne garuu wantoota takka adeemsaa waan sirrataa deemu immoo waan nu hundi sirreessaa deemnuudha kun waan amma mootummaan qoftiin sirreessuu miti. Atis anis irratti hirmaanne wantoota akka corruptionii jiru adeemsa hojii garagaraa bikka garagaraatti waan hedduun waan biyya alaatti fi Afrikaa keessatti argamu waan sirrataa deemu qabu kuni gargaarsa uummataa fedha. Citizenii tokko jechuun namni biyya kanarra dhalate waan hojjetu qabu jira. Wantoota akkasiisan waan waliin sirreessinutu jira malee nuti amma warra biyya bulchu Oromoodha. Waan guddaa argannee jirra. Wanti waan hundi dhuunfaan irratti hojjechuu qabnuudha. Kana namni hundinuu ani naasirratee ani bakkaan fedhu gaheetiin jira jee individually taa'uu miti. Obboleessa kiyya kana eessaaniin gahuu qabaa yoo maal sirratee inni immoo successful tahaa jennee waan irratti hojjennu faatu hafe akkasumatti nuti saba bal'aa bulchina biyya guutuu bulchina biyya takka hogguu bulchitu Ameerikaas jiraanne Awurooppaa kana jiraanne miti diversity addunyaa tanarra sabni jiru hundinuu Kanadaa keessa jira Chaayinaa Hindii maal waan amma addunyaarra gartu kun sabni kun hundinuu ni jira kana hundaa hojii jiraanne saba kana hundaa guwaachi dhuftee jiraattu citizen biyya saniiti mirgi qeeqixee eeggameeti si jiraachisa mootummaan argite soo kanaafuu nuti biyya bulchuu jirra Oromoo qofaaf waan feenu goone saba biraa qaqqabnaa miti nuti warra sirna gadaati walqixxummaa fi dimokiraasiitti amanna akkasittiin biyya kana gaggeessuu waan qabnuuf hoggu takkatti nu qofaaf wanni ta'uu qaba jee amanuun jiru ani nama badila kana biyya hiyyeetti tana keessatti hoggu takkatti wanni jechuun ni ulfaata waan ta'eef hojii keenyaa fi kasabaa sablammootaa hunda nuti naannoo Oromiyaa jiraanna riizoorsi mataa keenyaa qabna naannoo hundaaf immoo waan kanninuu jira qooddatanii waan jiraatantu jira garuu akka nama lafa Oromiyaarra jirutti immoo distributionii nu adda hogguu alaawaa nu erganillee gargaarsi garagaraa akka heddummina keenyatti dura nu qoodameeti san booda bakka biraa akkuma namoo heddumminaatti so Oromoon tun hanga qabsootti hanga heddummina isitti waan isiin malu waan duuteef san hunda akka argattutti immoo irratti hojjechuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu ani waan amma jiru irratti gammachuun qaba. Jireenya kee guututti Oromiyaarra gootee jirtamoo ni deddeebitamoo amma jireenya kee guututti biyya keessa? Ani jireenya kiyya parsantii 70 biyyaan jira. Parsantii 30 akkana ammallee 40 achiin jira. Artii irratti artuma irratti moo hojii biraa irratti hirmaattee jirti? Hunda irratti. Akkuma sinjee gaafan biyya alaa jiru barnootarras hojiirras artirras hin ture. Ammas akkasuma. Garuu hangaan hojii biyya keenya xiqqooni ulfaata. Jechuun hanga gad dhaabbattu siistama haaraatu ijaaramu jira. Sirna haaraa ijaaru jira. Sirna fokkotaa duraanii diigamee kana kabiraa poolisii garagaraa tolchitee jaarta. Kana keessa immoo wantoota struggle hedduu jira individually hanga waan feetu san godhattu akkuma dhuunfattu karaan dheeraadha. Kana irratti gaa consistency fedhaa murannoo fedhaa obsa barbaachisaa kana hunda challenge kana hunda keessa hangaan dabru akkaan fedhetti artii qofarra focus godhuun natti ulfaata waan ta'eef bizinesa maal irratti hirmaachuu yaada qaba waan artiitti wal qabateeti amma kaniin jalqabee art centerii hojjedha mana barumsaa waan artii irratti ilaalchiseef keessaa qabu entertainment center hoteela bakka waan akkana wal qabateef keessaa waan qabu irratti hojjechuu jira jalqabee kanarraa gaa mostly amma gizeen hojjedhu sirbaawatan hojjedhuun filadha waan dur hojjetturra adda tahaa deemuu qaba waan serious ta'e waan biyyaa irratti waan aadaa irratti documentary garagaraa eenyummaa keenya irratti wantoota akkasiisan diggodhee waan hin babaasu fedhutu jira san already jalqabeen jira. Hayyee meeshaalee teenyammaas gaafiin xiyyeete biraa erga gara biyyaatti deebite waa hedduu hojjette
خيساو قافا وياني اللولة بندسون اتي ورقوتو ترقب ساي رايا اتسابياتي في سربتي دولي كنتو اني سربانا متروي اتي خيسي تعملين جبسيني يرو فرادي بستون ارقاتوري يرو سن هدو سر الدولة ما توري حقا امانا ما قال اللي قافسنا ما قال لي ميرو سن حالاكم خيسي ترتاتي يعني خاراتو قنر الدولون سن نتتولي maaliif jennaan waan sirrii akkaan hojjechuu jirutu naaf galee jechuu yoo namni calsirraa jee ati waa takkaa miti hojiin kun gaariidha jechuu mormii fidee jechuudha ti yaaddee hojjeta moor yeroo sanitti ani qabsoo oromoorra turre wannin qabsooyineefiin kara sirbarraa gama shift godhee aktiivizimii eegale tokko waan yeroo sanitti mootummaan yeroo sanii ummata keenya godhaa ture waan hundi isin hundi beeytan bishaan kooddaadhaan dhiirota keenya irratti masheensaa yerootti turan rakkoo yeroo sanii namni akkamitti dagata maakkalaawii سوان تهاتوري هندا hiriirri biyya alatti ganama subii qabbana keessa gangalachaa ture san hundinuu waan kanaaf ture gaafa gaa mootummaan amma jiru kun qabatee jarri gaman as deebu waan ja'amaa ture jira biyya bulchuun dandahani wallaaltoota gizee ja'an nama tokkoon jechaan jiran oromoo guutuudhaan jechaa jiran tokko lola guutuu humna guutuudhaan meeshaa biyyaa hunda achi galfatanii mootummaan kun yeroo sanitti yeroo lola eegalu wajjin waa takka waan meeshaa gahaa'uun qabu ture qullaa eegaleeti osoo lola keessa jiruuti ijaaramaa dhufee humna argataa dhufee beek ammas wanni yaadachuu qabnu yeroo sani laalaa turre yeroo sanitti kadhataa turanii fiqri ashannafal yeroo muummichi ministeeraa jiru mee jaalalaan haa obsinu maal je osoo kadhatu lakki dhiisa osoo je'uuti rookeetti dura isaan gadhiisan karaa gondar kana ooyiruu hunda keessa bu'aa turte laalaa turre nama osoo kadhattuu sitti dhufe especially ummata keenya akkas godhaa turan nuti irra qabsaawaa turre osoon akkasin laaluuti namoonnummaa wajji qabsaawaa turre warri miidiyaa keessa qabsaawaa turre keessa jiran alaabaa jara saniitii fi alaabaa ummata oromoo walitti hidhanii wal cinaa dhaabbatanii nuti tokko jaanii Facebook irra kaayan saniin dura arge ni naare jarri san nama dhuunfaa miti warra miidiyaa irra jiru yeroo sana wanni itti waliin qabsaawaa jiru jara kana irratti warra baaste ijoolleen dillisa wareegamatti kafaltee achi baaste yeroo gamana deebi'an akkamitti qaman wajjin dhaabbanna jaanii dhaabbatuun duraan dursee qabsoon godhaa ture san dogoggora jechuudha ummata wayyaanee san dhiifama gaafachuu qabnaa jechuudha jeetiin barreesse yoo amma isaan as deebi'uun sirrii taate amata meeqa karra qabsaawaa turree ijoolleen irra dhumte gaa dogoggora dhiifama haa gaafannu akkamumatti sirriidha haa dhufan jaame alaabaan teenyaaf tasaanii walirratti hidhamtee baati achirraa eegalamte jechuu takka lama osoo ja'anii itti fufee warriin irra qabsaa'esanii deemuun isaanii naa gammachuu akka isaan hin deebineef raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbachuu qofaa miti akkatti dhukaasanillee leenjine lola seenuuf nuti reedii ta'e yoo dhugaan dhufte lolli sunu xumuree jechuudha sanii gammachuu qabda waan sana hedduun gammachuu qaba ammallee yoo deebi'anii dhufan ammallee qophiidha ka'uuf mee saalihateen sirba khiyaaroreessa qallaa jiru hedduu mata bira jaalatamu qabu san mee guda kana Haroreessa qallaa naaseba meera siifi namuunee yoomiin seera Jalalti te bile nandai te kaira Yada habe morma kannatti mafoine Kulkullu ka matta talilan boroine Ninka khadda akkansi malene rumne Naka urji zara fulli khena duraifa Ababo nafte sinfudda bareda dunfa Fole urgateti illensa hannatin dufa Humna tona dide jalala tetingulufa Waya halange badeya jalala tetinachira Sinada wete sinin bareda hinafini loko magala Bitite nyadi danini tanada ngobante kabna Halkana bati shagoye tabanna nunarku aboni rafa Hinafu anisi jala nindufa gama barisa Ninda wada ijate birille tumfure kodasi magala ajaba Haroreessa qallaa naaseba meera Ansifi namuune yoomiin seera Jalalti te bilee nandai taqeera Yaa kan jalalti sana buute waaqarra Sabbatanii fidee koota dhaabe gara Shimbir buttee summan siin fudhatin narra Soora nama qabsu argaa ijaatiin beekanii
Jee khaasinee gujira. Sifirra kadaka yoo tante herreeganii. Oli gadis laale hanina wajii waru. Asumarratti hin dhaabaa kabiraatti. Tuna battuna. Mee sirba tokko afeerree dhaabmanna san dura gaafii takka si gaafadha osoo gara biyyaan galin interviyuu ala akka nati tokko dhageeffadheen ture andiin fuudha malee hin heerumuu jetti wanni sun akkamte gara biyyaan ammallee akkasuma maali jennaan andiin fuudha malee hin heerumu jechuun walqixxummaadha walqixxummaatti nama naani saniifuu nama na fuudhee naga qabuuf gadin qabamu bilisa bakka kanaafu yoommoo namni nama responsibility hin beekne nama bulchuu hin dandeenye nama hin carraaqanne namoota akkasii ni fuudhan malee ni heeruman si galee miti yoo namni waan kana qixatee wal jiraachisu yoo hin dandamne fuuti dirqama taanaan bakka numaan fuudha ammas malee hin heerumu jechuma amma sanbiraa okote amma ni sin fuudhus ni sin heerumu sin barbaadu waan ta'eef. Hayyee isaanii haa teenye gaa yaada bal'aa nuu kennitee yeroo qaalii qabdurraa waan naa kenneteef siin galatoomfadha. Mee sirba tokko naaf hirrinni dhamma. Filadhu mee sirba kammee filadhu asii yoo beektu. Sirba raanjaas. Yaadadhu yaadadhu yaadadhuun yaadadhuun dagatiin irba abbootii keenya haa jabnee laafatti. Intarteeymentii Kookeet Intarteeyment dhaabbanni keenya hojiilee bu'a qabeessa hariiroo hawaasa bal'aa cimsitu durdaran hulaasaa banaa godhuudhaan tajaajila kennaati argama.